Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'u kan isin jedhu Radio Adam TV egaan daawwattoota keenya har'a qophii tokko qabanne isiniif dhiyaanne irraa hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti namoonni YouTube channel keenya faarii taatanis subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Egaan ajendaan har'a qabadhee wal komiidha baay'een tokkoon isin taajabee jira dhugaa rabbi ani namni jireenya isaa keessatti ana jira ani qofti yoo jiraadhe gahaadha inni biraa jiraatus jiraachuu baatus nan dhibu kan namaa nan ilaallatu kan kobbeeka nama jedhuuf jaalata argite nama akkasii an isin arge namoota tokko tokko keessattu maal namni of jaalatu jechuun hin fayyadu namni jireenya lafa kanarra waggaa xiqqoo jiraatuuf jettee mataa kee qofa jaalattee mataa nama tokko irratti ilaaluun gaarii miti. Maaliif isiniin jedhe beektanii jara keenya namni haadha qabu namni abbaa qabu namni obboleessa qabu namni obboleettii qabu akka kanatti waliin ilaalu akka kanatti akka nuti wal ilaalaa jiru kanatti waliin ilaalu maaliif isiniin jedhe ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti rakkinni guddaan shamarran akkasitti dachiirra gangalattee haadha teessanii barta akkasii bootu sun obboleettii teetii barta akkasii bootu sun. Dhiironni akkasitti akkam gartee mixiititti walirra tuulame wal shamsee rakkoo kana keessaa Oromooti yana baasa jedhee iyyisiise gaafa ati rakkoo akkana haasoftu namni tokko zor jedhee sin laalu namni tokko mootuu sagaleen ta'uuf namni tokko waliif hin daddabarsu gaafa argitee waan saree waan ulfina hin qabne waa'ee dubartii qaama qullaa waa'ee waan bira gaafni dubbatamu namni hunduu xiqqaa fi guddaan kanuma dhaabatee afarsa. Dubartiin tokko dogongoraan suuraa namaan ergine dhiirri tokko dogongoree qullaa namaan ergine addunyaa feesbuukaa fi addunyaa miidiyaa kana shoror keessa. Gaafa miskiinni rakkatoo abbaa kana adii eessaa dhuftee namni jedhuun tokko hin jiru. Bara wanni baalagee kabajaa argattee wanni rakkoo mootu ulfina dhabe keessa jira jechuudha. Amma xiqqaa guddaan waan biraa dhiisaa boo waan biraa dhiisaa miidiyaan Oromoo hin qabdii jedhamu. Rakkoo mootummaa ittiin kuffisu malee rakkoo siyaasa adda addaa malee rakkoo miskiinaa rakkoo nama dalagatee buluu barbaadu himuun barbaadu. Nama gubaa anamma firri kiyya achi keessa hin jiru eenyummaan kiyya achi keessa hin jiru yoo oromummaa walitti qabaanne oromoon achi keessa jiraatte malee garuu na guba mee of ilaali ofii keetii daqiiqaa 10 veentileetarii yookaan marwaa kan qilleensa afuuftu tana malee daqiiqaa 10 taa'e garuu isaan daqiiqaa 10 osoo hin taane guyyaa 10,000 ta'anii jiran bilchina san keessa. Carraan kun immootu hunda keenyaa mudata guyyaa tokko. Dubaay jiraatteef miti. Beeruut jiraatteef miti. Bahareen jiraatteef miti. An rakkoon qabu xiyyaaraan nagalcha maalii jettee miti. Karaa ittis rakkinni sitti uumamu hin beektu. Har'a obboleeyyan kee tokkochaaf sagalee ta'uu dadhabuun sagalee ta'uu miti mee isin hima. YouTube kana irratti Facebook irratti gaafa ati waa'ee rakkinaa dubbattu gaafa ati ijoolleedhaaf sagalee taatu. Nama dibbata akka nama 50 nama kumas ilaala. Gaafa ati waan hin taane haasoftu. Gaafa ati waan uummata hin fayyadne waan argite haasoftu waan cimliqinna haasoftu. Nama 100 silaalan. Nama 5,000 bakka takka ta'anii silaalan. Bara ajaa'ibaa keessa jirra. Facebook kanarra laalamee liivii dhaqaatiniin. Gaafa uummanni wal arrabsu namni arrabni wayii dhufe. Namni 5,000 taa'eetumaan laala liivii akkanatti harka marate. Gaafa ati rakkoo ijoollee wayii dubbatte. Nama 20, 30, 50 kun salphinaa fi stupid dadhabina waan dadhabina irraa akirri keenya isa kanaa jechuudha. Kanaaf dirqamni isinirra jiru akkuma lammii keetitti ilaali akkuma ofii keetitti ilaali sagalee ta'eef ijoollee Saudi Arabiyaa jirtanillee keessattuu ijoollee Saudi Arabiyaa jirtan. Rakkoo tana atis bor deemtee tiseenuuf deemtu har'a afaan qabattee taa'uun sheemii guddaasiif atillee ittuma lixaa jirta sirraan ooltu
hin oolta malee hin bulta malee Suuditti taa'anii hafuun hin jiru. Ima gala namni hunduu ittuma osseena. Har'a garuu afaan kee cuqqaalattee akka nama homuun ta'initti achi keessa taa'aa jirta jechuudha. Sagalee ta'uu fi dhiiste. Alattuu iyyuu sitti dhufaa jira dhiibban kun maaliif? Rakkinni mana hidhaa keessaa kuni. Rakkinni mana hidhaa achi keessaa kuni. Addunyaan argitee gabaastee waan jetteef Suudiin maqaan nu bade jettee baqataa jilbifattee ariitee caccabsitee ajjeesaa jirti. Maqaa isintu nu balleesse biyya teenna maqaa xureessitanii. Mootummaan keessa mana hidhaatti isin guruu dee'anii cafaa jiran tumaadhaan. Alattuuyyuu dhiibbaa fidee jira. Warruma hiqaamaa qabu hiqaamaa isaanii akkatti adda qarxam gochaafii jiran. Maqaa warri nu nyaata isin jedhaniini. Isinii galee hangana jibbamaa jira namni. Kanaaf sagalee ta'uun immootu xiqqoonnoon qabu. Xiqqeenna qabu. Guyyarra yoo jabaate yoo namni 10 fuudhame kunuu waan gaariidha. Namni ka'iyyuuf ofii kennaa deemnee achi fuudhuufi miti. Mootummaan sunuu akka sirriitti dhaga'uu fi uummanni kun wacee jira. Uummata kana waca uummata kanaa callisiisuuf jedhee haa jalaa guuruuf. Amma duras nama baay'ee guure kaleeyyuu nama baay'eetu gale. Dubartii fi daa'imman ammas kan hafe baay'eedha akkasuma. Kanaaf wanni akka kanaa yoo dhufe jibbitanii irraa dheessinaa yaaki. Hin jibbin. Bakkuma gadhee qofatti hin mul'atin gaarii miti. Rabbi irraayis gaarii miti namarraayis gaarii miti. Bakkuma gadhee gaafa dubartiin takka dhufte jedhan dubartiin qullaa as baateedhaan akkatti hamoommattee viidiyoo san laaltu jarjarta. Gaafa rakkinni dhufe jedhan eessa har'a immoo maal nu fidee dhufe maal abboo cinqii. Cinqii kana keessatti cinqii kana keessa yoo baate gammachuutti galta. Gizema hunda suuraa namaa laaltee kolfuuf hin jarjarin. Qumna gara hojjetuuf jarjari. Waan gaarii nama ta'e nama yaaduuf jarjari. Ati nama taatee erga dhalattetti nama akka keetiitiif yaadu sirraa barbaachisa. Nama akka keetii kan rakkoo keessatti mul'atuuf iyyitee iyyisiistee rakkoo keessaa baasuu danda'uu qabda. Baay'een tokko nama taajjabe Rabbiin haa nyaatan. Ijoollee Suudii tuni garallee na nyaatan namni tuffatee irraa callise. Ani garuu tuffanne itti deebi'een dubbadha ammas itti deebi'ee dubbachuu jirallee. Kanaaf hadaraa keessan sagalee ta'aa fi sagaleen xiqqoon qabdu namni tokko yoo iyye namni tokko jisuun bu'aa fiduu danda'a waan ta'eef sagalee ta'aa fi ijoollee kana achi keessa akka ba'an du'aayis godhaa fi ijoollee Suudii Arabiyaallee of eegaa warri ala jirtanillee cimee jira haalli mootummaanis adameetiin hin qabuu jammaree warra iqaamaa qabullee dhiisaa hin jiru waan ta'eef maqaa nu balleessee uummanni addunyaa irratti maqaa keenya xureessaa jira jedhanii manna adda addaa rabbaname waan ta'eef kanarrallee of eeguudhaaf hin jedhaa kun dhaamsa obbolummaati rabbi rakkoo san keessa isin haa baasu isin jedha aan kan isin jedhu reedii adamtuubi egaan waan hordoftaniif galatoomaa isin jedha namoonni chaanaalii kiyya faaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii kootaa isin jedha turtii gaarii.